guyyaatti fooyya'aa adeemna waan ta'eedhaafi inni tokko garuu gabaabumatti kanan jedhu hin danda'u amala kooti inni jedhamu aarii namala namaa miti. Aarii namala namaa miti. Miira keenya keessaa tokkodha. Akkuma gammannu, akkuma kolfinu, akkuma kanammoo aarraa yoo aariin sun guddate seexanaaf karaa kennaadha malee amala keenya miti. Dhugaadha wanti nuti yeroo hundumaa shaakallu dhufee nutti maxxanuu danda'a. Garuu yoo nama lakkootanii amala isaa immoo kan hin qabne jira jechuudha. Kanaaf garuu aariin hundumti keenya kan shaakallu dhiibama kan shaakalluudha. Garuu sirriitti hin qabnu yoo ta'e guddateetu nu miidha waan ta'eefitu akka inni guddatee mataarra nuun baanee isa jedhudha nani haasa'uu barbaade yookiin immoo isin barsiisu aarii balleessaa isiniin hin jedhu kaleessa gaafii tokko tokko ture amma namni naarree jira. Macheen namni naarree nama nagaan itti dhugaasa'uu yoo ta'e. Namni naarree aara mataarra isiniin bahin malee dhugaa waan jedhama. Maa akkamitti naaru namni? Garmalee waan tokko fuula keessan duratti yoo ta'e akkamitti naaru? Enggak ada pastor itu kotor seperti bersihan tuh mucak aku tuh murti sih mucak tuh buat tak cuma naruh teh terus tuh kalau ini mana sih wah terus ini mana naruh teh wah kayak dulu mau bayar tuh kita wah kayak mama harap ini negatif ini gak tuh kok mucakan kok boleh tishe mana sana jadi mucak tuh gaban dua balesu ilah aku marah tuh tadi ay terus tuh kok boleh deh biru ini kamu tuh kan wah mana kita benar kok tuh jadi cukup nah kan aku tuh amma namni isa duratti du'ee namni hin boonye yoo jiraate yookiin hin gaddine yoo jiraate nama sana machiin nama jechuu hin dandeenye. Miti jechuu gooti. Miiraan qabu jechuudha. Namni miiraan qabne maannam. Miiruma kana waaqayyo baga nuu kenne maqaan isaa ulfaatu. Tokkoon boo'aa, tokkoon kolfaa, tokkoon wacaa, tokkoon utaalaa. Tokko namatti tola namatti tola. Maal lama keessaa tokko raaf jedhee ol utaalaa. Tokko kan jedha namatti tola gaafa buraa burree ta'an galanni isaa irraa ta'u. Alifi inni tokko aarsu tokko immoo kofalchiisa. Walqixxee miti. Amma dhiyaadhaan aarsu ni kofalchiisuu danda'a. Namni naarree yeroo miti wanti nu aarsu garagara. Sadarkaan isaa wal caala. Namni akka umuriittis wal caalaa, akka obsaattis wal caalaa. Di toko arsu toko narsu mali banget itu toko nomor dua ibu itu toko boga itu kan ini farfatu tidak juga karena itu garu miru berapa ini karena juga mungkin nyawa kayu dan ini siapa tahu nah gawaran singgah pada terbuka di Barbado hari ini healthy day yokin mo hari ini jari day hari siri day saja udah akkaataan nuti qabneedha aariini positive energy-dha waan jedhan jiru aariini gaarummaa qaba namni yoo aarii malee waa tokko gochuu hin danda'u kan jedhan jiru garuu yeroo baay'ee ekstiriimii deemnan ekstiriim waa caafiitti baana waan ta'eedhaaf gaarii dhannee fudhachuun kan baay'ee nu rakkisa caafiitti baana yeroo isin jedhu waan tokko mormuu jennee garmalee deemna yeroo baay'ee baalaansii neemi amma mana waaqayyoo keessatti nu pentekostaaliidha raajiin siree ni amanna raajiin dogoggoraa waan baay'eetiif garuu namni xarziitti ba'a raajii mormuutti jechuu kooti garuu baalaansii eeguu nurra ture miti jechuu kooti isa dogoggoraa sirrii adda baasuu nurra ture የብልጽግና ወንጌሊቱ jira የብልጽግና ወንጌሊ mormuu jedhaniitu wangeela hiyyumaan alla boorre kaan immoo asii achi ba'anii sirgalee baalaansii sagalee seegannaa buusi nanaati sagaaban guddatu na asii achi baanii immoo kan iyyuu maal allabu baalaansiin eegan isin galeera jechuu kooti na kanaafitu yeroo baay'ee miizana eeguun nu rakkisa waan ta'eefitu aariin gaarii kan inni ta'u yoo namni waa tokko nuun jedhee nama sana loluutu hin ta'ini wantoota nurra hin jirre nama akkuma waan gaarii nu haasa'uu barbaadna igoo keenya irraa sun barbaachisaa miti garuu waanii gaariin taane namni nuun jiru sanarraa adda obbaasaa deemna yoo ta'e gaarummaa qaba garuu yeroo baay'ee attamitti akka jettee attamitti akka jedhe waan jennuuf yeroo baay'ee nu rakkisaa kanaaf intinii isaarraa fayyummaa isaa yookiin gaarummaa isaarra miidhaan isaa caalaa aariin sadarkaa ja'a qabaa isa kana egaa kan kaleessa yookiin eega dabarsisetti yeroo fudhadhee intiniin jedhu garuu gaggabaabsee madubbadheen darbaa inni tokko mild irritation wanta nama hin gammachiisne warra adiidhaa displeasure jedhu wanti nama hin gammachiisne jira mana keessaa kan nu gammachiisne waldaa keessaa kan nu gammachiisne biyya keessaa kan nu gammachiisne jira nurkaa to'annaa keenya harkaa bahe jechuu miti inni
fakkeenyaaf yeroo taaksiin deemtan garmalee nama baay'ee fe'u yoo ta'anii iddoo taa'umsa keessan isin jalaa dhiibu yoo ta'anii waanuma isin hin jenne isiniin jedhu ta'an yookiin immoo garmalee isin laalu yoo ta'ee waan tokko isiniin jedhu yoo ta'ee waanuma xinnoo namatti hin tolle jechuudha. Waaldaa keessaa sagantaan garmalee dheerata yoo ta'e yookiin lallabii garmalee dheerata yoo ta'e wantoonni nama gammachiisne tokko tokko jira jechuudha. Irriteet kan nama godhu wanta akkasiiti. Inni kun nurkaa bahee miti. Kontroolii keenya to'annaa keenya jalbahee miti. Wanta nutti hin tolle jira. Ani amma barreen gaddaa obboleessi koo Amaanuelis hin jiru garuu utuu inni jiraatan sola ture jechuudha. Gaafa sana jira ture inni obboleessi tokkootu sooloo faarfata. Ani immoo barumsa kana barsiisuuf hin taa'ee jira. Kaasetii alamuu makonin kaasetii alamuu lakkoofsa tokko kudha tokkoo fite. Jalqabaa jedha mijachuu fi didee lamaffaatti fufaa mijachuu fi didee sadaffaatti fufaa mijachuu fi didee hima fide bakka. Innaa qeesiin isaanii immoo qeesii wal lafa immoo garraamii calluma ta'anii ilaalu. Sagantaan sun immoo shiiftiidha warra maarifaatu taalee ol gala. Isaan fitoo baatanis warra maarifaa ol galuutti fufuun hin danda'amu. Gaafa inni fixeerraa boo qeesiin gurratanii jedhanii daqiiqaa 15 hafeenaan jedhan. Mee amma irraa waa dayaa 15 maal barsiisa? Hamma nagaa gaafadhee akkasiin nuyi fayyaadhaa nagaa irratti yoo numti illee gatti miti yoo darbuu hin danda'u sa'aatii dabarsuu hin danda'u maaliif warra maarifaa dhufee ol gala waan ta'eedhaaf. Baay'ee irriteef na hoosise mataa koo na hoosise dhadha koo na hoosise waan godhu wallaan yoo hin jiru maan dhaabuudha mucichi maan dhaabu utuu ni garii hin barsiisu ta'ee gadi jedhee baheen sokkan ta'uu danda'a. Garuu baasee immoo waan jedhu waaldaa koo mijanatti keessummaan naqe waan ta'e waan hin jedhu. Barumsa kana barsiisuu hin dandeenye nagaadhuma gaafadhee waaqayyo sana eebbisu deeman irraa bu'ee jechuudha. Eegiddi warra sun immoo ol galu waan ta'eedhaaf. Irritees nama godhuu reebuun. Tajaajilaniis waamanii utuu tajaajilin galuu nama maal namatti nagaamu. Barana garuu baay'ee sirreessan. Baay'ee sirreessan. Daqiiqaa 15 ol dhaabachuu hin danda'amu. Sooloo afeeran illee nambisan. Senegalee jechuu kooti yeroo barumsa tajaajiltanii. Innaa irriteet kan nama godhu jira isiniin jechuu barbaade. Obboleessi tokko yeroo damdoloo makkaan sun 86 baay'ee baaliin ka'eetu hin lallaba dunuunfatee lallaba. Innaa isaan halkamu guutaa gaaroo sana nu akka keenya rivaayivaliin jalqabaa keessatti hin kaane waan ta'eedhaa fi isaan nama dhaggeeffatu. Amma damdoloodhaan qaatidhaan obboleessa gwaaddanyaa koo tokko wajjin buufneetu isitu makiinaa qabateera gwaaddanyaa keenya nu hoteela bona gaasaa dhumutti deebinu. Akkana dheeraa lallabuun kunne waan beeknuuf dunuunfatee moo lallaba. Jedhanii dunuunfatee sa'aatii lamaan walakkaa lallabe gaafas ni hoteela turre. Hamma sa'aatii tokko walakkaa ta'ee gadi dadhabaniitu namni gaduma jedhee baa'u gaduma jedhee ba'a sulaa nama jedhan duwwaa taa'ee yeroo inni sa'aatii laaka ana hin jedhu namni dubbatu yeroo inni jabana tuqee sulaa duwwaa ta'a maqaa Yesuusiin meerre namni yeroo mucaa koo nu balbala qullafee deemuu kan si eegaa jira. Waa'ee namaa gaafataa. Gaaru mana sinitti maa hin maraatu. Maraatu aarii miti inuma maraatu. Achiidhaan kaadha akkee ammoo hoteela buna gaasa ga'utti dambidolloon baddeetteedhaa dhufee gaafa hoteela ga'u tuubboo isa bishaanii isa qallaa dheeraa sanatti sakka'eetu hoteela keessaa ijoollee hundumaa gadari'ee gaafa gamuu poolisii waamanii gaafa poolisiin dhufe hirutu ni hoteelaa gadi ba'anii agarra. Annana feesilooma wajjin aannan jagaadhaan nagee maal hojiin deema Biraanuun warra gwaaddinyaan koo sun poolisiidhaan ajjabamee jechuudha sayidhanii Amaanuel hospitaalii fidanii gara ji'a ja'a ciisee har'a lallabuma kan jedhu gurraan ofii lallabu miti lallaba kan jedhu gurraan dhaga'uun barbaadu sammuutu gadi deebi'ee ji'a ja'a booddee. Sammuu nama daqiiqaa 20 gara irraan qabatu isa booddee yaazila kakkeedha boloota kun warri lallabdan daqiiqaa 30 sin gaha bakka. Shandura kadadha, shambodee kadadha, bakka allake soddomatti fixaasinaa eebbisu gooftaa. Bakka allake kanaa dhugaa barsiisa warra meeshaa sirreessan kanas yoo inni sana isaanii dabarsu limbi godhanii dhaamsu bakka waan tokko waan biraan barbaachisu. Dhugaa siita maal godha isaanii sana booddee yaazzi laqaqe waa'ee jedhu amma namoota baay'een pirogiraamii inni dhiyeedhu malee waan masaallee qabatanii hin beekan. Isa booddee isinii galee jechuun kanaafuu yeroo baay'ee rakkisaadha. Jireenyi namaa waan salphaatti irriteetii isheen keessa darbee iddoo biraa ga'a waan ta'eedhaaf aarii akka salphaatti hin ilaalinaa jechuu barbaade. Inni itti aanu lammaffaan firaastireeshiniidha. Firaastireeshiniin kuni warri dubartootaa boo'ichaan baafatu hin boo'u isaan dhiirri immoo dhiira yaraadha kan boo'u yeroo hin jedhu
rakkina irraa kan ka'e kan boo'u badaa miti isaan boo'anii iyyuu fixachuu danda'u jechuudha wanta kun bakka ga'uu ni baate maanii mul'isu kaayyoon isaanii bakka ga'uu yoo dide jechuudha frustration gaafa jennu kaayyoon keenya kan yaadne yoo bakka ga'uu dadhabee frustrate goona asii yaallee nagannee yoo bu'aa dhabne asiin barannee hojii yoo dhabne dabalaa deemu asiinis waa yaallee yoo itti cufame namooti gooftaan beekne depressionii galu. Depression jechuun nama isaan jibbisiisaa, hawaasa isaan jibbisiisaa, manaa bahuu isaan jibbisaa yookiin cufatanii taa'u yookiin immoo waan namni dhaga'uun barbaadanii nama gooftaan qabne yoo ta'e of ajjeesuu danda'u maaliif karaa nuti cufameera waan ta'eedha. Yaada isaanii sammuudha dubbiin. Yoo immoo namoonni tokko immoo biyyumarraa baqatanii faadhatu badu aarii akkasiirraa kan ka'e. Noi garuu akka amantoota keenya kan barsiifnu wanti hundumtuu yoo cufame Waaqayyo karaa qabaadha. Nama nyaachisa Waaqayyo. Nama jiraachisa Waaqayyo. Kanaafitu dhugaadha hin cufama. Har'a ijoolleen baay'een injiinaringii baratanii maal jedhanii haalli siyaasaa haalli rakkisaadha waan ta'eef hojii qabatanii hin jiran. Warri itti dadhabanii barsiisaniiru. Ijoolleen kun hin haaraan jechuu hin dandeessan. Yeroo achi as deebanii maatii irra taa'an. Garuu namni Waaqayyoo karaa kamiinuu depressed hin ta'u. Karaa kamiinuu yooma abdiin dhabame Waaqayyoo abdii keenya. Isa kana karaa kam jennee kaalkuleetii gochuu hin dandeenyu. Utuma bokkaa samiin baname roobee attamitti ta'a, attamitti borquufa ta'a. Namni sun yeroo Elsaa'iidhaan jedhu dhuguma sammuun gaafa yaadamu attamitti har'a wanti bade bor ta'uu danda'a. Inni Waaqayyo garuu har'a rakkoo kan ta'e bor akka hin jirre gochuu danda'a Waaqayyo. Kanaaf haala fooniin gaafa laallu wanti baay'ee wal'aa akka Waaqayyootti gaafa laallu garuu wal'aa keessaa Waaqayyo waan gaarii baasa. Naa kanaafitu namni keenyaanii ispeeshaalii namni keenya yeroo kana frustrate godheera. Wanti inni guyyaatti ilaalutti dabalaa deemaa jira. Rakkoon dabalaa deemaa jira. Jireenyi minyaa'eera. Siyaasi walda'eera. Waraana. Waan baay'ee nagaritti hojjaa dhaba miti jechuudha. Akka namaatti gaafa laallu aarii sagadee keessa nama galcha. Akka Waaqayyootti garuu kana keessa Waaqayyo waan gaarii baasa. Naa kanaafitu namooti keenya yeroo frustrate godhan garaa barsiisaa. Level 2 go'aa gorsuu waggaa dhufu kaanee hin baranna. Garuu haa ta'u iyyuu malee isin utuu gorsan baratanii gorsaa jechuudha. Namoota miti jechuu gooti. Naa kanaafitu adaraa waan akkasirratti namni